Wayne makaraa viidiyoo kana ilaalame maaloo maashinii uffataatu wala kanaan lubbuu ishee dabarsee jira jechuudha. Akkuma arguu jirtani viidiyoo jalqabaa haga dhumaatti ilaalaa akkasuma immoo maaloo maalirraa akka of eeggatu qabnu waan isin dhaamuu barbaadu takka jira. Obsaan caqasaa isiniin jedha. Akkuma argitanii viidiyoo kanarratti jechuudha amma isheen bira darbuuf deemaa jirti. Hedduun keenya muuxannoo isaa hin qabnu garuu hundi keenya iyyuu uffata miicaa'ulla jechuudha. Wallahi hedduu takkan gaddu jira maaliif waan akkasii dandeen ilaalu jechuudha osoo na ta'e jechuun natti dhaga'ama. Haaluma kanaan isheen bira darbuuf deemaa jirti jechuudha yaa hordoftoota kiyya. Viidiyoo kana jalqaba haga dhumaatti ilaalaa isiniin jechuu barbaada. Akkuma argitanii sookkeettiin ofitti saabee jechuudha girgiddaa xiqqoo walis siqee jira. Isheen garuu girgiddaa bira darbuuf deemaa jirti malee akka inni qabuuf miti. Isheen biraan darbaa jetteetu deemuu jirti garuu inni ofitti saaba jechuudha gaafa isheen bira geessu haala kanaan urgufee aga isheen gar tokko dhatutti wallahi akka malee akka ibsu hin beeku waan akkasii kana dandeen ilaalu waan bakka viidiyoon kun aga daqiiqaa lamaaf wayiiti yoo danda'e haga dhumaa isin agarsiisaa yommuu natti hin tolle immoo isinirraa cufeetiin afaaniin isinitti hima jechuudha. Garaantii waan akkasii dandeenan ilaalu yaa obboleeyyan tiyya. Ana gizee sadii wayna mudatee jira dhimmi maashinii uffataa kun garuu haga kana guddaa miti mudannoon kiyya alhamdulillah maalirraa akka of eeggatu qabnu waan isin dhaamuu barbaadu takka jira. Viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa adara. Viidiyoon kun afaan Amaariffaan darbee nama 14,000 sheerii godhe jechuudha. Maaliif nama afaan walii dhaga'u nama wal jaallatu nama walii rifatu dursee waliif sheerii godhe balaa kanarraa namni haga dandeetti akka of qusatuuf jechuudha. Akkuma argitan gaa haala kanaani maaloo waan akkasii dandeen ilaalu wallahi laazimratti. Maashinii uffataa kanii waan inni nummine nutti fakkaachuu danda'a. Akkuma argitan kana yoo ijaan argan amanaa waan ta'eef dursinee waan gochuu qabnu wantoota irraa of eeguu qabnu waa hedduu jira jechuudha. Balaa gurguddoo baatee deema wantoonni ibsaarraa hojjetu kuni wantoonni akka tiraakiitti ofitti nama saabuu waa hedduu jira jechuudha. Meeshaalee mana keessa hunda kana maal akka jedhee isin ibsina wallaalchisaa jira. Guyyaa takka jechuudha. Anillee jechuudha gizee sadii wayna mudatee jira jechuudha waa'een maashinii kana. Guyyaa tokko asii achi buteetiin xaraguu jira jechuudha. Asii achi gaafa buttanii dudduubeen isaa akka sibiila wayiiti maashiniin kun. Maashinii isaa ta'u firiizii jechuudha. Gaafa achi buttan dudduubeen isaa fuuldurri isaa tokko miti jechuudha. Wanti dudduubee isaa jiru kun balaa guddoo baatee deema. Achi buteetiin dudduubee isaatiin bakka isaa qulqulleessutti jira jechuudha. Hin beeku jechuudha amma hojiitti ariifachaan jira miira keessa hin jira. Gaafa akkasitti xaraguutti hin jira dudduubee kanaan as naqabate jechuudha. As naqabatee gaafa jedhu naqube shititti naqudhee naqube achuma darbamee achitti kufee jechuudha. Of hin beekaan ariifadheetiin utaale jechuudha. Maal akkatti naqube kun maalidha jeetiin asii achi utaale jechuudha. Duuba ani hin cufne akkasumaan inni boomaa nama gochuu isaan beeku jechuudha. Maaliif fuuldureetiin uffatumatti nannee keessaa baafne waan ta'eef homaa nun godhu waan ta'eef amma immoo fuulduree maanu kun balaa fiduutti ka'ee jechuudha. Karaa dudduuba isaatii sila ituma waan fedhe yoo ta'e cuftan malee itti sittanii bakka isaa isin qulqulleessinaa isin jechuu barbaada. Firiizii illee tallaajaallee maashinii uffataa kanallee jechuudha. Dudduubeen isaa baay'ee takka balaa qaba. Ani amma gaafa sana dudduubee sana ofitti na saabee ishee immoo akkuma arguutti jirtan fuuldurumaan ofitti saabeetu haala kanaan lubbuu ishee balleessee jira jechuudha. Wantoota nuti irraan beekne waa hedduu jira. Osoo muuxannoo isaan qabaatan itti dhalanneen guddannee asumatti dhufnee dalagaadha jennee itti seennee kaan harka isaa dhabaa kaan lubbuu isaa dhabaa kaan immoo qaama isaa hir'atee galaa jira jechuudha gara biyyaatti. Kun muuxannoo dhabuudha waliif himuu dhabuurraanii duras ittiin guddanne waan ta'eef isin jechuu barbaada. Akkasuma obboleeyyan tiyya gaafa wantoota ibsaatiin hojjetan qulqulleessitan adara cufuu hin dagatinaa. Cuftan malee itti sittanii qulqulleessinaa. Tallaajamti amma tallaajamta isin uumamaan godhu jettan kuni maashiniin kun illee uumamaan godhu jenneetuma harka keessa keenyatti isin akka barbaanne taa'ulla jechuudha. Sinii galee kanumatu balaa fide gaafa fiduu barbaade. Kanaaf wantoota ibsaan hojjetu kanarra haga danda'ametti qaama ofirraa fageessuun bareedaadha. Maashinii isa uffata qoorsu fakkeenyaaf inni yeroo uffata harkaan keessa keessanitti gizee takka gizeen itti ofitti nama saabuu jira jechuudha. Ana gizee baay'ee keessumaa harki keessan bishaan qaba taanaan yeroo harki bishaan qaba
achi keessa maashinii isa uffata naannessee qoorsu isa miicuu keessa baasee isa qofaatti qoorsee mabaasu jira. Gaafa harka kiyyaan achi keessatti uffata akkasitti faa walitti qaqqabee walirra kakaa'u harka kiyya kana ofitti na harkisa jechuudha. Ani garuu maalidha jeetiin dafee rifadha jechuudha. So kanaaf adiraa of eeggannoo gurguddaa godhaa rabbiin waa eeguu bakka jirrutti wantoota akka muka ifaa wantoota akka gaazii kana wantoota akka kunoo maashinii kana balaa gurguddoo qabdi jechuudha. Rabbiin ashiriinuuf haa ta'u adiraa viidiyoo kana nama jaallataniif sheer godha. Namni waan danda'u waliif dhaama waan ta'eef boruu yoo waan takka nama mudate namaa bo'uurra harruma waan danda'an takka namaa qoodanii waan kanarraa of eeggadhu of qusadhu waan akkasii of keessaa qaba yoo waliif jenne irra bareedaadha jechuudha. Amma guyyaa dhiyoo takka wayii namoonni mani jarri nu bira dalannu kuni waan nu miidhu waa hunda nutti himani jechuudha. Mucayyoon takka mucaa ambooti yeroo jalqaba biyyarraa dhufu bakka jiru sana ni dhufte jechuudha. Achi dalagaa turte paaspoortii ishee achitti gattee deemtee isa fudhattee galuuf dhufte jechuudha. Haga torbee lamaa wayii wajjin teenye. Yeroo sanatti mucattiin baay'ee takka jarjartee turte jechuudha. Balaa ishee hundee isinitti hima. Baay'ee takka ariifatti yeroo waa hojjettus. Filaashii jennaan jira wanti ta'e takka. Filaashiin sun asiide bakka yaani asiide isa fuula namaa balleessu sanaa jechuudha. Sanamni walitti nagee fuulatti ol balleessu san asitti filaashii jedhama jechuudha. Maashinii tokkollee kan inni bifa isaa jijjiiru jira jechuudha. Wanti sun ibidda bakka. Innaa itti ishiin dibeetii miicuu jirtu wanta akka filaashii kirooliksii kanallee ofirraa fageessa. Gaaromina hin qabu. Kirooliksiin homaa nama hin godhu garuu dhannuma nama babbaqasite malee filaashiin garuu asiidha jechuudha. Dhanna keessan isin guba bakka isinitti bu'e. Isaan garuu itti dibeetii miiceedhaan isitti kennanii of eeggadhu jedhee kan namatti himamu hunda miti. Mucayyoon sun itti ishiin dibeetii miicuu jirtu quba miila ishee irratti namni jechuudha. Qeensarraa luqqaasee asumaan ishee guggubee jechuudha. Haga amma qeensi ishee deebi'ee fayyuu dide waggaa meeqa mana sana hojjettee baatee galuuf dhufte bakka illee hojjette qaamni ishee qeensi ishee akka kanaan guggubatee irraa bahee jechuudha. Wanta akka filaashii kanarraallee of eeggadhaa kun maali jedhaa gaafadhaa callistaniituma ittiin fiiginaa hojii maafi asiifachi nu taalinaa namoonni tokko amma waan isaan midhuuf waan isaan hin miine hin beekan callisaniituma hojiidha jedhanii itti fiigu booddee erga miidhamanii argu jechuudha. Ammas yeroo gaaziinis rakkoo gurguddoo fidaa jira jechuudha. Yeroo gaazii koshinaa keessa seentanii jettan cufeera moo cufne jedhaa ilaalaa. Isin naannessitanii dhiiftu. Qilleensi itti seenaa deemaa jechuudha gaafa isin naannessitanii dhiiftan. Gaafa isin naannessitanii qilleensi fanaddaasisuu ga'a jechuudha. Isin nattanii maal gootu ibidda itti caartu. Gaafa sana gaa lubbuu keessan. Subhaanallah rabbina jaanu abaasu rabbina sirriinuuf haa ta'u. Waan dandeenyu waliif dhaamuun bareedaadha. Warroonni quuqamii isaanitti dhagahame viidiyoo kana afaan Amaariffaan mul'isanii waliif dhaamanii anillee kanumaafin maashinii yoo gizee tokko gizee manni ofitti nama harkisu jira. Baay'ee dhanna keessanitti maxxansuu itti siquu itti dhiyaachuu kana irraa fagaadhaa isin jechuu barbaada. Maaliif haadha ofii miti wanti kun waan ibiddarraa hojjetamedha waan ta'eef akkasitti lubbuu namaa galaafata. Baay'ee na azzansiisee isin jechuu barbaada. Waan jedhu qabu rabbiin waa'ee gubbaa nama jaalataniif sheer godha.